nama jecha gartee kana obsuu dadhabeetu waan biroo obsee aangoo faanuu qoode jettanii warri achi tetteessanii waa eegu jirtan. Filmaata kana amma tokko fi durochiisuu deema. Filmaatuma kana akka dhaqetti haa dhaqu. Akka warra viidiyoo tiyyatana keessaa muradhaa ol kaadha. Warra arra isa faarsu jiru kana filmaannummaan kun achi gahu. Akka inni godhuu taa'u filmaata kana booda. Ani beeku waan kana sirrittiin keessa beeka. Paartii tiyyaa beeka. Waan inni itti laffee waan inni gatii itti kafale siga. Warra arrachi tattaa'ee Finfinnee keessaa baqbaq juu kana caalaa anaa gatii itti kafale. Yoon arrabsees yoon faarsees narrallee fakkaata. Sigale. Warra magartee akka garaasi gubu akkuma inni godhuu taa'u. Akkuma inni godhuu taa'u naa eege. Guyyaan isaanii dhumachaa jira sigale. Akkuma inni godhuu taa'u. Saniifuu ummanni keenya mari'atanii biyya bulchan malee maraatanii biyya bulchan. Kun namichi nama waadaa guutuu miti. Qaroon keessaa deemaa jira. Namni sagalee sii ta'uu hundiif jibbaa jira. Ummanni keenya dammaqa. Sigale. Arra Feesali nama Feesal Abdurrahman artisti Feesal Abdurrahmaniif nama meeqaa sagalee ta'uu jira meenaa. Namuma waa qabu. Namuma gartee asirraa gartee hooyii qabu qofaaf sagalee taatanii. Arra osoo ka'ee takka namni hidhame kun raayyaa faa taate maarree taate warra birrii harkaa qabu taate. Qiyaamaan manzuumaan isaaniitu asirra taa'u nu dhiifti. Namni namummaan madaalama. Rabbi biratti namni imaana isaatiin madaalama. Kalellee isinii barreesseetiin jira. Oromoo biratti sabboonummaa isaatiin madaalama. Warra ati goota kiyya jettee raratteenii deemtu kana caalaa Feesal namni ga'u hin jiru. Feesal Abdurrahman nama ama 16 osoon ijoollee waboo dabalamee lubbuusaa kennee lubbuusaa kennee saba kanaa qabsaa'ee jijjiirama irra faarsee bulaa wadalli ittiin gartee qirima nyaatu kana khafidee duggoo tahee baqee khafidee hiree irra ilmaan faarsee bulaa qaban ilmaan isaan qabanii bar goojjoo ona keessa ala buladii bar ilmaan isaa mee namuma saba kanaaf fakkeessituu malee namuma saba kanaa ciniinnatee qabsaa'ee kamilkaa'ee tokko naafiti tokko hin jiru jechuudha. Sigale hin jiru jechuudha. Soo sabni keenya yoo haatanii ija laaluu dhiiftanii sigale ija laaluu dhiiftanii oromummaa fi sabboonummaadhaan sagalee namaa taatan Feesal Abdurrahmaniif sagalee ta'a. Artistiidha innis. Sigale artistiidha. Waan filattanii sagalee taatan tana dhaaba. Sagalee taataa sirri sagalee gartee oromummaan ta'e. Oromoo biratti kan ati madaalamtuun sabboonummaa qabduuni jenne. Rabbi biratti kan ati madaalamtuun sodaa Rabbii imaana ati qabduuni jenne xumuramte tun. Eega sabboonummaa ta'e. Eenyu ol namni sabboonaan akka Feesal Abdurrahman hin jiru jechuudha. Firii Feesal Abdurrahman artistii Feesal Abdurrahman jechuu qabdanii jechuudha. Sigale. Firii artistii Feesal Abdurrahman jechuu qabdanii jechuudha. Wanni inni balleessees hin jirtu. Namni inni arrabsees hin jirtu. Sigale. Namni inni arrabsees hin jiru. Saniifuu ummanni keenya guutuun ol kaatanii nama kana cinaa dhaabbachuu qabdanii jechuudha. Itti aansuudhaan gaafii doktoroota. Gaafii doktoroota. Arra gartee wanni gartee maqaa fiituu katabuun beeyne doktoroota amata 20 carraaqe. Doktoroota amata 20 gartee jireenya isaa guutuu mana barnoota fixirra baacuu jirti jechuudha. Kun saban ilaallata, Oromoon ilaallata, ilaallatu jechuudha. Doktora Oromootu arrabsamu jira. Ka Amaaraa arrabsamu jira. Ka sabaa sablammii arrabsamu jira. Doktora guutuu biyyattiitu arrabsamu jira jechuudha. Garuu ajandaa gakkennan dafnee duraa dhooyne jechuudha.
isaan maalii wali buusuu ka'an doktoroonni gaafii qaban doktoroota Amaaraati. Nuti maaliin itti gadduufe sigale biyya san keessatti doktoroonni sheeyxaanni nu gaafii qaba. Sheeyxaanni nu gaafii qabaan itti gadduufne. So doktoroota keessan cinaa dhaabbadhaa yoo ijoolleen teessan ijoollee fayyaa qabdu. Ijoollee sammuun nagee qabdu. Horattanii barsiifattanii biyya teessan jijjiirrachuu barbaadan. Doktoroota keessanii wajjin barsiisota keessanii wajjin dhaabbachuun dirqama jechuudha. Sigale. Nama nyaateetu nama jiraateetu si baraara lubbuu. Sigale. Doktoroonnis never give up. Wanni kun hundi duraanuu ka dhuftu. Amma dalagarraa isin ayina jedhaniiti isin sodaachisaa jiran hayyamarraa guurraa jedhaniiti guuradhaa jedhan hayyama yoo isaan sammuu teessaniin barattanii harkattanii milaayisan. Sigale. Chaayinarraa doktara galchi mitirkishoorraa doktara galchi jechaa jiran. Wallaaltota nama birriidhaan doktara Itoophiyaati kafaluu dadhabee Chaayinarraa doolaaraan kafalee galcha. Ameerikarraa doolaaraan kafalee galcha. Kuubarraa gartee biyya Afrikarraa doolaaraan kafalee galcha. Sigale. So kun gartee ummata biyyaa sanirratti gartee du'a murteessuudha. Khaadiree fi faarsee bulaa fi sheeyxaanonni duraanuu dhaabbata doktara kanatti hin amanan. Dhaabbata fayyaa biyyattii kanatti hin amanan. Maaliif akka gartee isaan meeshaalee ittiin nama laalan? Akka gartee isaan gartee damee fayyaa jabduu hin taane meeshaalee biyya alaatti galchan use and throw tan faranjiin asitti fayyadamte tana garbija keessaa guuranii gartee dallaalaan bitanii waan galchaniif kanaan hin laalamnu jedhanii fi yoo qufaan isaan qabe Dubaay takka Ameerikaa sigale takka Ingiliz takka Jarman dhaqanii jechuudha. Ifiifuu ittiin amannee jechuudha. Sigale. Dhaabbata ifiifuu ittiin amaniniif akkamitti deebii deebisan. Rakkoochi keessa jirtu beekan. Sigale. Rakkoochi keessa jirtu. Cinqichi keessa jirtu. Meeshaaleen fayyaa akkan guutaminiif tajaajilli doktara akkan guutamin sammuun doktaroota sanii akka jeeqamaa jirtu. Ni beekanii jechuudha. Saniifuu maal godhan ifiini baqatanii jechuudha. Ifiini baqatanii jechuudha. Dhaabbata ifiifuutti hin amanin sigale. Deebiin isaan deebisaniif hin jirtu. Amma wallaalaa fi gartee maraataa fi maraattuutti gayyaasaniiti hayyamarraa fuudhani. Haa fuudhani. Hayyamni itti hin nyaanne maal sii godha? Hayyamni jaartiin teessi jala beeloytu. Ilmaan keessi jalatti addaatan. Maal sii godha? Doktarriif duuban deebiina. Barsiisonninis itti dabalama. Sigale. Gaafiin teessan gaafii kursiitii miti gaafii buddeenaati. Haa galfatanii mee wallaahi biiti sun bakka fedhe haa galchu. Ittinis haa galchu isin gaafuma keessan itti fufa. Yoo barbaade haarayaan kun oleenjisee naquu deema haajuu kijibaadha. Maraatu jira quba qabna nuti. Rabbii jaanarraa qabaa jee iyyuu jira. Halkanii guyyaa manguddoo namaa jalaa diddu jira malee doktoroota kaan maallaqaan bituun kaan oromummaa sabummaan kaan maaliin kaan amantiin kaan miitirkishoon bituudhaan gartee sii gale. Maraachaa jiraan siin jee qubaan 100% kakadheetiin rabbii kiyyaan kakadheetiin sii waan inni keessa jiru. Jaartiin ciniimuu jirtu keessa hin jirtu waan qaallichi sheexaantichi kun keessa jiru. Sittiin fakkaatiin hoggiin miidiyaa irratti ol ba'ee hokkoflee maal jiru. Fuulli saalaali Geetaachoo Raddaa ka gaafa duraa muka keessa deemu fakkaata gubatee kasala ta'e. Sigale. Namichi duraan timaantiin dheeraa fakkaatu bireedaan sun sigale gubateeti waan inni fakkaatu laali. Sigale. Gubaa jirta if duuban deebin. Haa galchuu. Bakka feetee galchi hayyamaan fuudha haa fuudhi jaani. Haa fuudhu hayyamaas. Sigale rakkoon hin jiru.
bar doktora jechuun qaaliidha, very expensive person. Addunyaa tanarra bar bakki isin fudhanne hin jirtu bar Ameerikaa tana doktorri kabajaa qabaachuu yoo waraqaa akkasii barreessee abbaan kee haati ta'e biyya tana hatattamaan guyyaa kanatti haasii dhuftu jee guyyaa doktorri jeesanii xayyaaraan kaasanii biyya inni jiru biyya tana fidanii bar hangan takka doktora jechuun kabajaa qabaa bar hangan takka biyyatti guutuun itti amantii bar doktora maaliif nama barate nama kilaasii keessaa taappii ture. Zero sete ati kha milisha sete milisha akkasa sete kha baadimme muka keessa deemaa ture kha doktorummaa kabajaa fudhate doktora abalu janin sigale saniifu doktoroonni keenya chaayinarraan bakka fedhanii haa galchan jaajiin ati qarshii siifu kuma kudhan sii kafaluu dadhabanii doolaara 60 sii kafaluu dadhabaniiti doolaara kuma meeqa baatitti kafalanii chaayinarraa galchanii bakka feetanii galfadha ayyama fudhadhaa jiin isin hidhaanidhani let's go jaa firaasha keeysan maradhaa kara mana hidhaa kacheela sigale yoo gartee sigale yoo riskiin hin jiraanne yoo rakkoon hin jiraanne rakkoo keessa baateeti bal'oo dhayitaa jechuudha. Jijjiirama kafitu kabeela'u jiru isin. Karakkachuu jiru isin. Kan joolleen teessan itti boo'u jirtu isin. Sigale? Saniifu waan amma faarsee bulaan gartee qiyaamaan isa qabatte kun asirraa baqbaaqu dubbii faarsee bulaa lafan waan isaan itti himan deemaa akkana jaanaa isin dhaganii janii beek. Sigale? Amma namicha Fayyisaa Leellisaa sanfaa laalme. Edaa wayyaaneen namni hiite harree qofaa je. Wayyaaneen namni ajjeefte harree qofaa je. Nadhii gammada afaan akkana jechuu jira beekadhu. Sigale? Laalme. Waan qaallichi kun wali qabatee taa'u laalime. Guutamaa hawaasfaa. Mul'isa abbaa gadaafaa. Araarsoo wadaayifaa. Warri inni akkas jee warra sanii beekadhu. Warri bideen barruu qaallichi Fayyisaan barreessisan laali. Edaa wayyaaneen namni hidhaa turte, namni isiin ajjeesaa turte, namni isiin wanna godhaa turte harree qofaa jee. Harreen isaa. Hayyoota kee kan wayyaaneen dhabamsiifte. Hayyoota kee kan wayyaaneen itti taphachaa turte. Nadhii gammadarraa eegalee hanga araarsoo wadaayitti. Arra inni nama kana jibbannaa kana godhata. Namni nama godhee bargaafa inni wayyaaneen inni sagaleen taajee harkaa wal qaxxaamurse baqatee inni Ameerikatti dide namni waraqaa asaayilima qopheessee fi biyya tanatti kaafee maatii sallee wal harku namni godhe Jaawarii bee. Gowwaan gartee harka isa guurshee ciniinaa jan. Arra inni jibbannuma Jaawar farraa qabu, Taayyee farraa qabu, Sheekkaa Abutaa farraa qabu irraa ka'eeti hayyoota guutuun akkas jee jechuudha. Tanaafi bar sirritti irra dalagu jiranii itti dhiisaadha. Sirritti irra dalagu jiranii. Akkuma gaafa kaan gartee warri arraa Abiyyi irra dalagu jiru kun ijoollee gartee jaalala Jaawarii machooyite tana fayyadamaniiti gartee Jaawar sirritti irra dalaganii bargaafas. Angaafasiis akkanumatti iyyuu ture si galee. Wallahi yaa Jaawar jarri kun bakka nan bu'uji. Wallahi mee viidiyoo tiyeef duuba deebee laala bararra barreessaa wallahi. Yaa Jaawar rabbi sodaadhu jarri kun bakka nan bu'uji. Jarri kun siqaanee suuta warri anniin beeka keessa isaaniiti amma eegi qaallicha sheeyxaanticha kan akka godhuu ta'an jalaggalanii. Wallahi yoo xiqqoo boodaati of je'ee sabaa sablammiin ammaa funyaan isa qabate. Sigale? Isa bakka bu'anii nama arrabsu jiranii jechuudha. Jechi isaan barreessan tokkolleen isa bakka bu'a. Sigale? Akkuma qaallichi Fayyisaan barreesse sanitti yaada Abiyyi.
qabsaa'ota Oromoo undermine godhe sigale akkasii yaadaa jechuudha. Warri wayyaanee dura dhufe dhaabbate warra quufe harroota warra gabroome jee yaaduu jechuudha. Akkuma Fayyisaan barreessisan yaadaa jechuudha. Sigale warri inni kana jeen hayyootaan sii lakkaa'isan sigale arra paartuma piippii keessa namni wayyaaneen itti taphatte namni wayyaaneen gartee cidhaan isa wanna rarraafte meeqaa jira manni halakkaa'u ifii nagaa ta'uu malchiisa maatiin isaa nagaa ta'uu malchiisa sigale kakkana juu kana fa'aa gootaa qabanii jechuudha sigale goonni isaanii kanaa jechuudha warra akkasin nama tuffatuutu jira jechuudha. Abiyyiitu karoora kana qaba. Osoo karoora kana qabaachuu baate gaafii Oromoo takka deebisa. Afaan Oromoo tokkicha. Mee waan biroo dhiisi. Afaanuma Oromoo tokkicha. Wallaahi inni afaan Oromoo caala afaan Amaaraati. Afrikaa tan akkamittiin afaan Amaaraa Ameerikaa tana fidee barsiisaa tanaa isa halkanii guyyaa hirriba dhoorkaa jechuudha. Amma namni ilma Oromooti maarree ilma Oromooti san waliin kaannu rakkoon takka hin jiru. Ansan irraa mormiin qabu yaanni isaa Oromoo miti. Arkinee filmaata gartee caffee sanirra garreetii jalaa gargallee waan kana nuu isin caalaa beeka paartii teenya nuutti laffee asiin ga'e wanni isiniin jechaa jirru sanii jechuudha. Warri imma jalatti hafe warra faayidaa qofaa yaa'u malee warra sabaa yaa'u miti. Sigale warra dheengadda gartee jaawarii aangoo qabachuu deema wayyaaneen dhufu jirti way jaawarii wajji dhaabbannee aangoo tana qabachuu qabna jee jaawar aangoo qabachuu dhabnaan amma jalaa kutanii ilaalteen gartu. Nuti arraas jaawaruma wajji jirra jechuudha. Dheengaddaas as deebii tana fudhannaa jenneetumatti iyyuu turreem. Lal nama faayidaa waliin yaanii hundi isaanii eessi jiran ichi jiranii jechuudha. Saniifuu ummanni keenya dammayxanii if eeguun waan kanarraa if eeguun kan namicha kanarra burjaaja'uun isin hin barbaachisu. Hin ta'uu siin ta'u. Namni si beeleysaa gartee durooyinii kireessee sitti baacu. Namni si buqqisaa gartee taankii biyya alaatii galchee si rashansiisu. Namni si beeleysaa baankii si duwwisu. Namni gartee osoon ati beela qabdu shanee mataasaa fannoo mataasaa jaarratee tuullaa midhaan keetii sirra gubsiisu. San gubbarraan gartee hattuu gartee biiroo keessa walitti qabatee hattuu tanaan saba saamsisu bu'aan inni si qabu hin jiru yaa lammiiti. Gurra si calabu. Ansiifini. Qabsaa'ota kee wobootee hayyoota kee jabeeffadhu. Itti aansuu fi xumura hayyoota Oromootiif hin dhaamsa qaba. Hayyoota Oromootiif hin dhaamsa qaba. Jaawar Mahammad irraa eegale. Hanga anaan baatutti marroo dirribaatiin Taayyee Danda'aatiin Lammaa Magarsaatiin milkee isaa miidhaga hayyoota Oromoo guutuufiin dhaamsa qaba jechuudha. Nama dhimmi sabaa kanaan alaallata jiru hundaaf hunda isinii nalaalu jiru kana hundaafiin dhaamsa qaba jechuudha. Dheengadda maaliif kufne? Hayyoonni keenya waan takka irratti waliin galan yeroo hunda hogii qabsaawan dhageeffadha dubbitan. Ammilkii saba kiyyaatu na gammachiisa malee waa takka qabeenyini nan harkadhu piipii keessa osoo taa'ee eenyu waliin harkadha. Sigale dhageeffadhu an milkiiteeti tana gammachiiftu. Osoon an nyaadhee suufoo uffadhee xayyaaraan bobba'ee galuu ati gartee manni sirratti gubatee ati gartee dhabaminsa nageenyaatiin rakkattee huun ichiin dhufee mataa sirraa buqqisee huun intala si jala gudeedee huun gartee si fuudhee mileenaan gana dippoosi godhijee namni si taphachuun quufni kiyyanatti haafu. Jeetiin milkii teessii wajji qabsaawaa jira jechuun hanga dandeettii tiyyatti. Dhageeffadhu siif hin himu. Hayyoonni Oromoo guutuun
arra gartee faca'insaa fi burjaajii tana maaltu uume hayyoota keenyaa uume. Hoggii injifannoon takka dhufte marii waan lafa hin jirreef waliigaltee waan lafa hin jirreef warra dheengadda si wajji gatii kafalaa ture warra dheengadda lubbuusaa kennaa ture sigale kana gannayxeetuma kaatee gartee jijjiirama dhufe sani ceeta ambana wajji qabsooyne wajji rakkoo tana keessa dabarre wajji as geenye arraas jirra eeysayaana maal godhu qabna jedhanii mariin hin jirtu injifannoodhaa namuu shaanxaasaa qabate wiiw wanni sun arra qeyroo meeqa xiyyitii rasaasni keessa jira arra qeyroo meeqa haati awwaallattee imimmaan boohaa jirti namni sabbarii jee inni jira arra qeyroo meeqa naaffatee wiilcheriidhaan maatiin dhiibaa jirti meeqa gartee sireerratti afaan nyaata afaan kahaa jiran kana hunda maali hafideewu jalqaba siyaasaa jechuun naggada jalqaba naggaada hoggii eegaluu deemtu sheering irra walii galta parsantii hanganaa baluu haa fudhatu parsantii eegas booda naggada eegaltaa jechuudha siyaasaas waliif galta heeraa fi seera nama si keessaa utaale kan ittiin adabuu dandeessu nama si wajji qabsaa'e kan ittiin badhaasuu dandeessu heeraa fi seera akkasiitii qopheeffattaa jechuu siyaasaa keessatti wanni nu miidhe wanni gartee qabsoon teenya akka milkooyne nu godhe kanan qabnu arrallee hin qabnu arra osoo jijjiiramni dhufee namni jaawarii wajji lafa jiru gartee meeqaatuchi dhaqee abbaa aangoo abbaa faayidaa abbaa saba tajaajilu ta'uu danda'a jaarmee maal qabna kamarroo wajji lafa jiru meeqaatu ta'uu danda'a sigal kataayyee wajji lafa jiru meeqaatu ta'uu danda'a sirni itti ijaaramin jiru hayyoonni keenya walgahii guddoo godhanii roodmaappiin qophaa'ee sirni waan kana gartee hayyuu keettiin adabattu qabsaawaa keettiin badhaaftu qabaachuun dirqama amma faasoyni kiyyahuun hin mi'aawu garuu itti dhufuu teessan sigale garuu itti dhufuu teessan wanni itti qeyroon milkii dhabee fakkeessituun arra maqaa qeyrootiin dargaggootaatiin teessee itti nyaattu maali qeyroon qabsaawaan dhugaa sun bara arra kallorra ciisu jira bara qeyroon dheengadda caphee baqe sun bar qarree fi qeyroon sun arra heeruma dhabdeeti qarreen qeyroon fuudha dhabeeti bar arra yaaleeytanii warri dheengaddatti hofluu ture warri dheengadda qeyroo baacuu ture gaafa qeyroon karaa cuftu gaafa qeyroon lagannaa gabaa labsitu gaafa qeyroo hin milkooytan jee warri wayyaanee wajjitti baacuu tureetu arra maqaa qeyrootiin adaama tattaa'u jira bar finfinnee tattaa'u jira bar maaliif milkii qeyroon laffaate sun maaliif dhabde sigale why maaliif aangoo dhabde maaliif qabeenya dhabde maaliif wallaansa dhabde why if gaafadhu ijaaraminsaan anjuu kanaatu hin jirre warra isaan nu hooggana jedhanii yaadaniitu bakka jireenyi walqixxaate bakka jijjiiramni dhufe kun barumsatti kun naggatatti maaliin naggata maaliin barata hin jirtu gaafi sigale sigale mee maaliin barata maaliin naggata akkanumatti bara kuni qeyroon tuni kara barumsaa techaa tunis kara fuudhaa techaa maaliin fuudha tuni kara dalagaa kara naggata maaliin gaafiin akkana jedhamtu tun jiraachuun kan dandeessu sirni jiraachuu qaba jechuudha milkiin dhufti dhufuuf teessi waan dhufuu taa'u tana ammatti qophaa'uu qabda jechuudha ammatti qophaa'uu qabda sigale akka booda gartee misliid waliin goone sigale akka booda misliid waliin goone
akka booda dubbii wal si harkaan dhooyne ammarraa eegaltanii hayyoonni keenya itti qophaa'uu qabdan. Hoggantoonni waboo, hoggantoonni community, hoggantoonni hawaasaa, hoggantoonni dargaggoota guutuun keessan. Sigalee hoggantoonni sadarka jirtan sigalee dhuftanii walgahii guddoo maaliif jijjiiramni Oromoo harkaa bahaa oola? Maaliif sirni Oromoo fakkaatu jaaramuun akkamitti dadhabame? Why? Sigalee jechuma tokkoon dhufee namni tokko kamiin nu diiga. Sigalee amma Abiyyi qabsoo Oromoorraa qooda maal qabamee naayi? Abiyyi jecha gootota meeqa ka lubbuu walii kennaa ture, ka waliin du'aa ture, meeqaatu harkaa waliin feene namicha bakka irraa dhufe hin beekne. Sigalee qabsaa'onni dheengadda qocaa wajji nyaataa ture, fincaa wajji dhugaa ture. Sigalee osoon dachii tanarra shorroqanii marrimaan isaanii alabbaan qabsaa'onni gartee eenyu ol wal jaalachaa ture, meeqaatu namicha kararraa dhufe kanaan bee jecha wal jibbeerra sirnaatu hin jirree jechuun wanni akkas taateef dubbii. Sigalee arra wayyaanee maaliif diiguu dadhaban? Haalaafattu haa jabaattu sirna qabdii jechuudha. Sigalee sirna qabdii jechuudha. Gaafa qabsoon isaanii xumura harkatte taagaa ijaniiti gartee paaspoortii mattawaaqaa dhawanii fi deemaan aggadadhaa janiini karaa naggadaa hunda mijjeessanii fi faayinaansaalii duuba dhaabbatanii. Sigalee warra isaanii wajji qabsaa'u ture. Amma kunoo as baadiyyaa Ameerikaa tana warri Minisootaa jirtanii beektu Wurzingata warra bakka jedhan takkaa jira. Warra isaan chaabbaa dhawanii fi fiizaa godhanii fi ichi baadiyyaa sanii gannaqanii ammallee jarri sun as dalagachuu jira jechuudha. Ameerika gannaqanii. Mee qeyroo meeqa warra qabsaa'ota qeyroo raayyaa ittisa haadha miskiinaa kaniin anjuunsan. Mee qeyroo meeqaaf shaabbaa dhoytanii biyya alaa tana haa qara'uu jettanii ergitan. Mee qeyroo meeqa haa dalagatu jettanii akka wayyaaneen goote sanitti biyya alatti ergitan. Hin jiruu jechuudha. Jijjiiramni dhufnaan bakka zarraaf qabaa gannadiisaa wuuy jechuu kana hunda kan adabaan itti gootu sirna qabaachuu qabda jechuudha. Dallaya sirna jechuun dallaya la. Dallaya sanii ala qabee ichi dhooytaa jechuudha. Saniifuu ummanni keenya keessattuu hayyoonni keenya waan kana gartee halkanii guyyaa itti yaaduun dirqama jechuudha. Namni barboo miseensarraa kaasee hanga deeggaratti bargalatoomi afaaniitu isinirraa dhabee bira. Hin ta'u kun namni immoo ibbaree jira. Akka duritti gartee qabso jettanii namni wanna godhatan hin jirtu. Saniifuu burjaajii tana wanta godhuudhaaf tadabarteef dhiifama wal gaafadhaa. Qabsoo sabarra wal dhabdan, jaartirra wal hin dhabne, wasanarra wal hin dhabne. Kan isin wal dhabdaniif qabsoo sabaati. Eega faayidaa teessanii wal hin dhabin saba kanaaf ja'a. Saba gudeedamaa jiru, saba rakkachaa jiru, saba buqqa'aa jiru. Sababa gartee namichi faltiin akkatti irra bashannanee sigalee itti taphachaa jiru kanaaf jecha walii gala wal dhageeffadha. Misteeka taraa duraa dalaydanitti hin deebina. Ammaas akkanumatti ori'uu jirra. Allaaleetiin harka. Ammaas kasaaru. Ammaas isin shaantaa keessan fudhattanii jijjiiramni dhumnaan ori'u. No. Ammarraa kaaneetti yaadu qabna. Waggaa 10 booda maal taana? Qabsaa'onni keenya. Arra wanni itti qabsaa'onni gatii dhaban maali? Faisal Abdurrahman waggaa 16 hidhame ammallee durriyyee dheengadda isa hidhuu turteen arrallee deebee hidhamee jechuudha. Jijjiirama inni fideen durriyyeen sun aangoo qabattee jechuudha. Arra deebitee isa hiti. Waay waan inni namma haasa'u tanaatu gaafas lafarra buufattanii qabdanii jechuudha. Saniifuu ammarraa eegallee wal taanee walii gallee wal dhageenyee wal jala yoo yaane jijjiiramni feete yoo dhufe qoodni ati keessaa qabdu xiqqaadha jechuudha. Miliyoona 60 marree 60 miliyoona 60 miti gartee nama 6 kajaarameetu nama 60 ka hin jaaramin dhukkeerraa kaasaa jechuudha. Sigalee saniifuu ummanni keenya hayyoonni keenya
beeytonni keenya gatteeysanii mari'achuun yeroon isaa amma. Arra Oromoon humna qaba, wobo qaba, hayyoota qaba, beeytota qaba, miidiyaa qaba. Sigale? Miidiyaa qabna. Arra hayyoonni Oromoo qabsoo garagaraan qaallicha kana qabsaa'u jiru, habuna wajjin duwine meeqaa jira. Waan duruma wal madeeyseef jecha. Sigale? So saniifuu awwanniin isiniin jiru, wanniin isin kadhadhu, Amaaraa fi maarree wal ta'ee dhufu jira miitirkishoo hayyoota isaanii wal dhageeffate. Sigale? Warra deengadda zaanjaa wal gudeeti. Warra deengadda gartee julmaa warra shan santu gartee tadabarte dhiisaadhaa diina kana firraa buqqaafnu jee wal dhageeffate jechuudha. Ati wal dhageeffachuu jirta akkasitti. Ati kaanit dawwaltee soorii waliin jechuu jirta. So saniifuu hayyoonni keenya dammaqaa wal jalayaa iyyisiisaa sigale nimoona injifannoon tanama dhugaa qabuuti. Nimoona inshaallahu ta'ala. Nagaan naa jiraadha kun Sheek Abbutaati tanuma sheer walii godha. Sagantaatti aantu hanga walitti dachaanutti nagaa jiraadha. Firii Faisal artistii